namoota baay'een irraa fanne amma atirree beekuu dandeechaa Hajji Adiloo an jedhamu leenjisaa kiyya ture yeroo jalqabaatiif. Baay'ee kan tokkommoo kan na gargaaraa turte Geexee waa miti. Waggaa 2 walakkaa mana ishii keessa taa'ee na gargaaraa turte. Anamma ijoollee guddisaa jira, ijoollee 3 qaba. Mijuu Gammachuu, Wabii Gammachuu fi Naa'ol Gammachuu jedhamu. Dokter Kamarma. Murmalak. Yes. Jangan kita balik rumah. Gaafa ispoortii hojjetee dhufee maasajii naa gootee na sukkumtee jabaadhetti ka amma kanaan duukaa dhaabbatti baay'ee nama gaariidha. Fiigichaa fi hojii addaan irree hojjechuudhaaf amma hojichas dhiisee kara fiigichaas yoo haalli naa mijatee yookaan iddoo Afrikaa tokko kan Keeniyaa deemee hojjedhe haala mijatuun itti fufadhee yaada. Atileet Gammachuu Araarsaa jedhama. Dhaloota guddinni isaa Oromiyaa godina Lixa Shawaa aanaa Daawwoo magaalaa Buusaati. Barumsa isaallee kan itti eegale achuma akka ta'e dubbata. Fiigicha bakka gaheetti mo'achuu malee mo'amuun hin beekne sana yeroof laaffisee daldala keessa galuun garaacha magaalaa Frankfurt Oromiyaa Shop keessatti argarre. Bakka itti beeknu dhiisee bakka hin eegnetti arginaan erga kana taate durumaan maaliif akkamitti fiigicha eegalteen gaaffii kenna eegalle. Gara fiigichaa kanan dhufe ani ilmoo qotee bulaati. Warri qonnaan bulaadha. Yeroo baay'ee gaafa qonnaan bulaa taatu hojii qotee bulaan hojjettaa maatii gargaaruun jira. Asiif achi fiiguun jira, horii eeguun jira. Achirraa kaasnee mana barumsattis akkasuma mana barumsarri keenyarree fagoo miti. Yeroodhuma maatii koo gargaaru yeroo na erganii dafee fiigee maatii kiyyaaf ergama. Isarrumaa ka'ee abbaan koo duraanii abbaan koo ispoortii irra ture. Ispoortii hojjechuu qabda naan jedhe. Innis na leenjisaa ture. Isarraa ka'ee naannoo keenya keessattis adaadaan kiyya tokko hin jirti. Geexee Waamii jedhamti. Ishiis ilaallee isaan booda akkasumatti odoo ishii ilaalluu TV fa'aa odoo ilaalluu raadiyoo fa'aa odoo dhaggeeffannuu mana barumsaa keessatti fiiguu jalqabnee isaan booda osuma fiiguu yoo sankaa umuriin keenya xiqqaa ture xiqqaanyarraa kan ka'e namoonni naannoo jiranis baradhu malee fiigicha homaa gatiin qabadhu garuu abbaan kiyya immoo itti cichee na hojjisiisaa ture. Haati koos akkasuma mana barumsatti injifadhe. Isarraa kaasee mana barumsaa eegga injifadhee booda karaa godinaa dhufee godinaarraa immoo karaa zoonii isaan booda gara kilabii galuutti eegalee kilabii Finfinnee dhufee kilabii galee kanaan booda kilabii Omarella poolisii galee achii booda qaxxaamura biyyaa fiigicha cross country kan jedhamus isas fiigaa ture 1500 na fiiga ture. Fiigicha wannoon qaban fiildiin qaban maargadhe fiiga ture. Filannoo keetiiti moo? Filannoodhuma kiyyaaf fiigaa leenjistoonnis kana fiigi hin jedhan garuu ani calliseetuma fiigaa itti gallaani inumaan injifadhaa jechuudha. Kanaaf isaan booda immoo deebi'een immoo karaa maatiitti deebi'ee ammas barumsa
ministirii fudhachuu qaba jedhee maatii biratti deebi'ee ministirii fudhadhee isaan booda immoo deebi'ee ammas fiigichatti fufee karaa Finfinneetti immoo galee jechuudha. Isaan achi wantoonni suqunnamu hundi keenyaa kan beeknu kan akka federeeshinii jira, mootummaan yeroo san tures jira, ijoollee Oromoo irra rakkoo hedduutu gahaa ture. Rakkoo sanirraa hundinuu daddamannee obsa godhannee keessa dhufne kunoo biyya ambaatti dhufne jechuudha. Gammachuun osoo biyya ambaa hin dhufin dura haadhaa fi abbaan isaa ejjadhu waanuu fidi jedhanii ergatuun eebba qofaaf osoo hin taane leenjii fiigichaallee akka ta'e hubanna. Kana malees gargaarsi isaan gammachuu atileetii gochuuf ifaajan ogummaa irraa immoo kan jedhu gaafannee turre. Baankii qotee bulaadha. Qotee bulaa yoo siin jedhu baay'ee cimaa turanii haati kiyyas akkasuma qonnaan bultoota horii horsiisu. Isaan booda baay'ee na gargaaru turanii keessattuu namoota baay'een irraanfanne amma atirree beekuu dandeechaa Hajji Adiloo kan jedhamu. Leenjisaa kiyya ture yeroo jalqabaatiif Hajji Adiloo. Gaafa nani Finfinneetti galuu afaan hin beeku mana isaa nageessee yoo nyaanni irree mana kanaa dhabame iddoo biraatiif fidaati laadhaa fi gurbaa kanaa jedheet deema ijoollee wajjiniin kara biyya alaa dhufee ijoollee leenjisee fidee ijoollee wajjiniin biyya alaa dhufee dorgomsiisee deebi'aa baay'ee na gargaaraa ture jireenya kiyya keessatti kan irraanfanne isaa Hajji Adilooti. Akkasumas ergan gara Finfinnee galee booda baay'ee kan tokkommoo kan na gargaaraa turte Geexee Waamiti. Waggaa 2 walakkaa mana ishii keessa taa'ee na gargaaraa turte wantoota dhala namaatii godhamu hundaa naa gootee maatii kiyya irree na irraanfachiisee achi taa'ee akkanani dorgomii argadhee hala ba'uuf akkanani kilabii galuuf wantoota adda addaa naa gootee keessattuu waan baay'ee naa gootetti Geexee Waamii jedhee kanaaf baay'ee ishii galateeffadha jechuudha. Carraa kanaan kan kee Hajji Adiloo fi Geexee Waamii jechuudha. Biyya keessatti ture ture. Biyya keessatti ture. Har'a biyya Jarmanii jirta. Akkamiin biyya kanatti haftee as jiraachuu dandeessi? Biyya kana keessa dorgomii Hamburgii maraatoonii tokko dhufe. Isa dhufee ana qofaa miti ijoollee 5 taanee asitti hafnee dorgomii akka eegne hin taane biyya kana keessatti qarshii guddaa argattu dorgomii adda addaa argattu nuun jedhanii nu hambisanii. Eenyu kana isiniin jedha? Ijoolleetu nuun jedha ijoollee biyya kana turan. Isaan booda hafnee gaafa hafnu dorgomichis akka barbaanne nuuf hin taane isaan booda harka kennine gaafa harka kennuun immoo wantoonni baay'een nu dukkana afaan hin beeknu biyya hin beeknu dukkana nutti ta'e. Isaan booda namoota adda addaa gaafannee namoota hariiroo goonee kan akka Kumsaafaa isaan wajjin hariiroo goonee akkamitti fufuu danda'a kan jedhu ijoollee barbaannee kilabii galle Eintracht Frankfurt kan jedhamu. Isa gallee isaan booda leenjisaa arganne leenjisaan keenyas immoo afaan barattan malee waa tokko isiniif gochuu hin danda'u afaan baradhaa nuun jedhe. Afaan biyya kanaa afaan biyya Jarmanii. Isaan booda afaan biyya Jarmanii barachuu eegallee ji'a 5 baradhee isaan booda mana barumsaa na galchanii mana barumsaa gallee Andireejii kennine waan ta'eef mana barumsaa gallee mana barumsaa ijoollee dhumasaa wajjin odoo barannu kutaa 9 fi 10 xumurre. Isaan booda immoo Ausbildung kan jedhamu jira afaan isaaniitiin. Isa hojjechuu eegallee isa waggaa 3 erga hojjedhee barumsa waggaa 2 baradhee booda jidduudhaan fiigicha kana nama fiiga. Biyya kana keessatti SM Mastershaft kan jedhamu jira. Isa mo'adhee cross country mo'adhee homaayyuu waan baay'ee jarris fiigichaaf kana mara fedhiin qabanii. Isaan booda namni gaafa fedhii hin qabne immoo fedhii dhabaa deemta. Garuu ati bakka mo'attu kanatti
atileetonni hedduu yoo arginu bakka mo'atanitti badhaasa guddaas argatu. Bakka mo'atu kanatti itti argataatiin dhufte moo? Eeyyee argadheera. Mana kiyya keessa amma fakkeenya odoo mana kiyya teessitti agarsiisuu danda'a. Karaa geeba 40-50 fudhadhee. Sarara meedaaliyaa karaa 80 hin ta'a. Kan ammoo jechuudha. Isa kana siif kennu maallaqas immoo amma tokko siif kennu jechuudha. Maallaqa isaa sii kennanii fi hojii ati itti dadhabduu garaagarummaa hedduu qaba. Maaliifiin ati maatii gargaartaa, biyyatti ergitee maatii hin gargaartaa, ijoollee obbolaa kee barsiistaa. Waan isaa siif kenna siin ga'u kanaaf walakkaan hojii eegalee hojii jalqabee hojiidhuma wajjin akkasumatti waggaa 8 itti fufe. Isarraa kaasnee akka carraa immoo miilli koo sana dhukkubee opeeraasyoonii ta'ee ture. Isarruma kan ka'e fiigicha kanas immoo dhiisee gara barumsatti deemee barumsa barachuu eegale. Ammas immoo ittuma fufaa jira jechuudha fiigicha amma miilli koo naaf fayye fiigichatti itti fufee biyyi keenyas nagaa ta'e biyya kiyyarree deemee itti fufee hojjechuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen amma fakkeenyaaf nu wajjin dhufan yeroo sanii siifana san nu wajjin dhufne xiyyaara tokkoon dhufne isaan karaa biraa deemanii nu karaa natti dhufne. Amma ishiin baay'ee dinqisiifadha. Amma ishiin iddoo guddaa geessee argu koo baay'ee gammade. Nuufis ta'uu baatu ishiidhaaf ta'uu kiyya baay'ee natti tolee garuu ijoolleen parsantii 95 fiigichaan ala ta'anii jireenya biyya kanaa wajjin wallaansoo wal qabaa jiru jechuudha. Waliin turtan duraan siif? Siifa wajjin turre dura biyyattis wal beeka. Biyyattis wal beekna biyya kanas yoo dhufu walii bilbilaa turre. Hariiroo qabna turre amma ishiin garuu iddoo san ga'uu ishiitiif olompikii mo'achuun baay'ee dinqisiifadha. Olompikii ijoollee biyya keessatti Afrikaa ijoollee hunda isaanii walitti qabdee 10,000 keessattuu Itoophiyaan warri biyya keenyaa mo'amanii hin beekani. Garuu bara kana keessa siifan immoo warqii argachuu ishiitti baay'ee gammadeef. Maaliifiin tokkoffaan an gammadeef biyya hambaa keessa gaafate jechuun wantoota baay'eetu si hir'ata. Firaasiin qabdu, akaakayyuun qabdu, akaakileen qabdu, obboleessan qabdu asii sumatu mataa keetiin of danda'ee, sumatu of jiraachisaa, sumatu waan hundaa godhata. Garuu osoo hunda kana gootu, hunda kana keessa ceetee mucayyoon kun sadarkaa kana ga'uu ishii baay'ee cimtuudha jedhee abdadha. Anamma ijoollee guddisaa jira, ijoollee 3 qaba. Mijuu Gammachuu, Wabii Gammachuu fi Naa'ol Gammachuu jedhamu. Isaan guddisaa jira. Ilmi kiyya san mana duukaa jalqabaa jira amma xiqqoo. Mijuun amma waggaa 6 deema. Wabiin waggaa 3. Naa'ol immoo waggaa 1. Rukkuti kan barbaadu. Mormaallan. Yes. Jangan kita balik rumah. Jajum tu. Sagantaatti baase addaan irree fiigichaa fi hojii addaan irree hojjechuudhaaf amma hojichas dhiisee kara fiigichaas yoo haalli naa mijate yookaan iddoo Afrikaa tokko kan Keeniyaa deemee hojjedhe haala mijatuun itti fufadhee yaada. Hojii akkamii irra jirta?
Amma hojii suuqiidhuma kana hojjechaa jira. Iddoo biraas hojjechaa jira suuqii wantoota adda addaa gurguru isaan hojjechaa jira. Amma ati ufumaa daldala keessa seente moo akka nama onnaatitti qaxaramtee hojjetta moo bifa kamiin? Daldala keessa walumaan gallee obboleessa keenya akkumsaa wajjiniini wantoota adda addaas fakkeenyaaf waan daldalaa waan adda addaa akka bulicha kiyyaattis akka hangafaattis na gorsee wantoota adda addaa wajjiniin hojjechaa jirra. Garuu amma immoo yoo rabbi haala nu mijeesse ammataa kiyyaa dhaabeanis akkas waggaa tokko booda anis biyya kana keessatti waan addaa hojjechuu yaadadhee karoorfadhee jira. Maaliifini Oromoon amma sitti agartuu manuma tokko qabna. Mana dabalataa banannee biyya kana keessatti ijoollee Oromoo baqattoota Oromoo warroota wanta biyyaa dhufu kana argachuu hin dandeenye anaallee mijatee fi iddoo adda addaatti illee akka erginuuf poostadhaan isa kana hojjechuudhaaf carraaqaa jirra. Ittis yaadneera amma mana barbaadaa jirra mannoo argame akkas goone dhee yaada karoorri kiyoo kana. Haati warraa keetii akkuma kee nama fiigu moo? Haati warraa kiyyaa Hawwii Gonfaa Gurmuu jedhamti. Ishiin fiigdu ishiin fiigicha keessa jirtu isheen. Anuma jajjabeessiti. Anuma jajjabeessiti gaafa ispoortii hojjetee dhufee maasaajii naagootee na sukkumtee jabaadhuetti ka amma kana duukaa dhaabbatti baay'ee nama gaariidha. Ta'u bareeda. Mee biyya kana amma aga dhufteetti waa hedduu argitaa. Keessattuu atamma seentarii daldalaa keessa waan jirtuufi namoonni Oromoo hedduun bakka ati amma jirtu kanatti dhufanii isinis dubbisuu waa'ee bitatuu gargaarsas isin gaafatu. Maal taajjabde uummata kanarraa? Uummata kanarraa wanti taajjabe akka Oromoon baay'eedha. Ijoollee baay'ee tokko lama miti ijoollee tokko lama miti mana kana kan dhufu mana kana Oromiyaa shooppii kana kan dhufu ijoollee hedduudha. Ijoollee hedduun dhufu irrakkatu. Garuu immoo arrakkatanii haalatti jiraatu fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf namni tokko hojjetee of jijjiira miti. Garuu in dhufu yoo dhufan haala biyya kanaa beekuu afaan wallaaluun baay'ee rakkina keessa galcha. Garuu immoo kan yaadne nuyi Dr. Taamiroo Faanis kan waajjira kanaasitti banatanii fi ijoollee amma fakkeenyaaf rakkatanii biyya kana keessatti kufanii jiran warra afaan hin beekne afaan irraa asitti barsiisnee warra duraan immoo nu wajjiniin nus rakkoo keessa galchanii ofiifis rakkatan kana akkamiin rakkoo keessaa baasna kan jedhu teenyee irratti mari'annee amma ijoollee yoo rakkatan irree rakkoo kana mara wannoon jedhan akka durii rakkatan jechuudha. Seeraan alaa akka waan goone xalayyichi yerootti dhufu xalayyicha seeraan dafanii nama beekuu eegsifatanii dafanii akka rakkinni itti dhufne amma xalayyaa si'a lama sadii yoo ergani rakkoo duuba dhufa namatti. Isa kana dafanii waajjira kanas dhufanii eegsifatanii akka furmaata argatan kan jedhu ijoollee baay'een isa rakkachaa jiru. Xalayyaa yeroodhaan deebisuu dadhabuu yeroodhaan immoo warra wanna isaan hin jenne sanii akka yaada keessa galchanii yaada keessan galchanii isaan booda rakkoo cimaatti isaan qunnamaa jechuudha. Kanatu jira. Duruma garuu osoo asiin gahin dura gaafa biyyaa ka'ee namni karaa gammoojjii fi Liibiyaa keessa bahee achirraa ammoo akka carraa yoo warri hafee rakkoolee garaagaraatu jira kaawwatii kuni akka hin taane mee dhaamsi waan asitti argitu irraa warra achi dhufee as ga'e irraa maali wanni jettuun? Tokkoffaa carraa isaanii qaban afaan barachuudha. Aadaa isaanii barachuudha. Seera barachuudha. Isa kana sadayyoo godhan salphaadha. Maaliifini ijoo amma mootummaan qarshii kaffalaa afaan baradhu gaafa siin jedhu ati immoo baradhu gaafa jettu rakkoodhuma sana ofirratti uumta malee wanta ati furmaata argattu hin jiru. Amma ijoollee baay'ee nan beeka warri afaan irree baradhu jedhanii kaffalanii fi hin baradhu wedhee didee rakkoo keessa jiru beeka. Maaliif waggaa 5 barachuu waggaa 6 barachuu dhiisanii
waggaa 50 xaraguun waggaa 50 qulqulleessuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif waggaa 5 barattee hojii gaarii argachuu waggaa 10 barattee hojii gaarii tokko argachuudha malee afaan barachuu baattee qarshumaa irraa argattu kana laaltee gaafa waa tokko qulqulleessitu gaafa hojii gadaanaa hojjettu umuriin isoo deeme hojuma san hojjetta jechuudha. Garuu mo'aa tokkotti ba'u hojii tokko qabachuu achi biyya keenya hin beektaa biyya san keessaa baanee rakkinaaf baanee dhufnes jira kan siyaasa bahee dhufes jira hojjechuu dadhabees kan mootummaa wajjin walii galuu dadhabees dhufes jira. Isa kana hunduu sammuutti qabatee seeraan afaan baratee barumsa baratee aadaa jalaa baratee waan xumuree seera yoo jedhe wanta hundaa hin argata. Waraqaa isaas hin argata. Wantoota fuuldura isaatti deemu kanas itti salphata. Kana yoo godhe salphaadhaan jedha isaaniif. Duruma yoo osoo asin gahin dura hoo amma rakkoolee karaatti argan san irraa hambisuuf. Rakkoolee karaatti argan hambisuuf akka maal jedhu amma ijoolleen as dhufanii kun waan seentarii ta'eef guyyaan nama haaraa argitu jedhee si gaafataa jira. Rakkoo hagam akkamii keessa dabale jedhanii fa'aa isin haasa'u. Ijoolleen amma fakkeenyaaf warri haati manaa jalaa duutee reeffa qabatee haadha manaa fidee dhufeetu jira nuun jedhu hamma hoo dhageenya jechuudha. Warri immoo achumatti du'anii galaana keessatti gatanii dhufanis jiru. Isaanis waan baay'ee keessa darbanii as ga'u ijoolleen kuni gaafa as ga'an immoo rakkina san keessaa akka sanitti rakkachuu osoo hin taane biyyi kuni baay'ee gargaarti biyya keenya jechuudha. Namoota kamiyyuu dhala namaa baay'ee gargaarti. Isaan garuu rakkina san keessaa ba'anii rakkina san keessatti deebi'uu irraa waan darbe dhiisanii fuulduratti deemuu waan gaarii yaaduu fuulduruma isaanitti deemanii fakkeenyaaf ijoolleen amma fakkeenyaaf isaan akkasitti ba'anii ijoolleen hiriyoonni isaanii obboleewwan isaanii akka galaana kanarra dhufne isaan gargaaruu isaaniif hojjetanii waa tokko herguu isa kana odoo godhanii rakkoo biyya keenya keessa sin hambisnaa an obbolaa keenya sin hambisnaa kan maatii keenya irree hambisna yoo akkas godhanii obbolaan keenya dhuman lagarratti si. Baqachuun sirriidha biyyarraa baqachuun karaa sanii yoo karaa seeraa ta'e. Karaa saniin baqachuun sirrii mitiin jedha. Tokkoffaa lubbuu ofiis dabarsitee laatta. Bineensa meeqa keessa dabartee dhufta. Wantoota adda addaa keessa dabartee dhufta. Yaa ta'u garuu biyya keessattis amma fakkeenyaaf yoo laaltu namni guyyaadhaan du'a du'uurra kan jedhu deemee yookaan na dabarteen du'a yookaan beelaan du'a dheeti namni kun jaalatee miti dhalli namaa biyyaa bahu. Garuu isa kanatti nama kamiiyyuu namni kamiyyuu akka achirraa dhufu baay'ee wannoo hin fudhadhu. Gorsituu akka achirraa deemu. Akka hin gorsisaa. Maaliif yoo danda'ame karaa seeraa yoo dadhabe immoo biyya keessattuu anama dogoggorri guddaan hojjedhee biyya ba'uun qabu ture. Osoon biyya kiyya keessa taa'ee fiigicha kiyya qofa fiigee maatii kiyya gargaaree iddoo guddaan ga'a ture. Garuu erga biyyaa baatee booda waa tokko odoo hin qabaanne, odoo maallaqa hin qabaanne, odoo waa tokko hin qabaanne biyya keetti soo galte homaa bu'aa hin qabu. Kanaaf yoo amma hiriyoota koo laaltee baay'eetu jira. Waan guddaarra jiru ijoollee olompikii fi hunda isaanii baay'ee jechimoodha. Garuu dursanii biyyaa ba'uun dura dursanii itti yaadu. Yoo maaltu na qunnama karaa kanarra jechuu nama biyyaa ba'ee akkamitti baatee jedhanii gaafachuu isa kana odoo foormeeshinii qabaatanii baay'ee natti tola. Foormeeshinii dhabuun garuu wantoota adda addaatu si saaxila. Fakkeenyaaf karaa kanarra dhibeen adda addaa jira. Qorichaan argattu karaattis du'uu dandeessa. Kanaaf namoota akkamitti dhuftee har'a maalirra jirtaa jedhaniiti warri biyya kana keessa jirus ijoollee dhufuu jiniif waan addaa beekumsa addaa yookaan immoo waan keessa jiran itti himu akkasoo godhanii
ijoolleen achiis asin dhufan. Biyyaa gaafa biyya teenyu konkolaataan tola namaa kennama tola namaa jedhama. Biyya alaatti konkolaataan tola jedhama. Kanaafuu wanti biyya kana keessatti rakka nu hin jirudha nuuf ijoolleen gaafa haasofnus mootummaan mana sii kennaa waan hundumaa sii kennaa fiigicha qofa fiigda malee waa tokko hojjettu nuun jedhan. Information hin taane nuu kennan. Gaafa nama akkas nuun jedhan kaanuyi gadi baanee konkolaataa eegganna. Nuu kennu fiignee faa fiignee konkolaataa ilaamaa laalla. Kuni kiyya waliin jenna yoo dorgomiin galin. Isaan booda gaafa finnuu namoota soo gaafannuu wanta akkasii hin jiru biyya kana nuun jedha. Wanta akkasii kuni garuu si dogoggorsa. Ijoollee wajjin akkas goonee finnee hundaa jennee namoota beekan gaafa formeeshinii gaafannu waan hundinuu duwwadha. Duwwarraa kaane bakka. Duwwarraa kaataa isaan booda rakkoo baay'eetu chaayilenjii baay'eessu qunnama. Asitti fooqii kana bira dhaabbadhee ka'ee suuraa biyyatti ergaa. Achi dhaabbadhee ka'ee faranjoota wajjin suuraa biyyatti ergaa. Inni biyya jiru garuu as dhufuudhaaf baay'ee ariifata. As dhufuudhaaf warra hojii mootummaa isaa qabaatu. Kan nuuffa isaa qabaatu. Daldalaa isaa ta'u. Yeroo meeqa sii barreessa akkuma ta'ee na fudhadhuudha. Garuu rakkoo baay'ee keessa jira. Amma fakkeenyaaf obboleettiin kiyya natiijatti irratti mana hawdii deemee suuraa ka'e. Suuraa kaananii suuraa ka'een erge. Gaafan ergu biyyuma san dhufa jette. Biyyuma san dhufu malee jette. Akkuma ati duraan jette galaana sanirra kuttee dhuftee amma na bira geesse. Maaliif? Osoo duutees duuteerti. Namni baay'een jechuun dogoggorra kan hojjette lubbuu ishiis galaafatee oolee. Garuu si'a tokko dogoggorte si'a lammaffaa nama dogoggorsiisuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu ijoolleen biyya kana ta'anii suuraa achi erganii akkas jedhani gaarii miti. Garuu biyya keenya hin caala. Biyya keenya holii biyya keenya hunda caala. Garuu immoo karaa seeratiin ala yoo dhufte lubbuu cabuun jira. Waan baay'ee dhabda. Lubbuu kee yoo dhabde immoo wanta ati boru deebitee qabeenyi dhuunfaa keetti qabdu lubbuu kee waan ta'eef boru deebiteen argattu jedhan akka gorsaatti warroota akkana godhanii warroota seelanarra wantoota jedhanii itti yaadaayi. Lubbuu dhabuun jira. Biyya kana soo dhufanis lubbuu dhabuu qofaa miti uffata keessattis maraachuun jira. Maraachuun immoo uffata baasanis maraachuun jira. Waan baay'ee nama godha. Warroonni faa baratanii yoo barumsan baratanii biyya ofiitti deebi'an malee akka biyya ofiitti argatanii wannoo jedhanii jiraatanii hin jedhaan warra karaa seeraan ala dhufu. Isinis baay'ee hojii boonsaa hojjettee guyyaa baay'ee as deddeebitee biyya dheeraa sanii kuttee dhuftee ufna kee dhaabbachaa ooltee namoota hedduu wajjiniin gaaffiif deebii gootee baay'ee galatoomii. Nus immoo waan jiru hunda wal bira dhaabbannee waan goonus miidiyaa gaariidha. Kun akkanatti itti fufii namoota yaada isaanii irraa fuutanii namoonni maal akka yaadan maal akka qaban gochuu keetiif guddaa galatoomii. Dheerarraa kaasee si beekaa hojii boonsaa hojjettaa si jechuuf osoo hin taane haala wannoo jalan deemtu nama jalan deemtu wannoo laallattee gaadidduu laallattee hin deemtu ayya laallattuu miti baay'ee si dinqisiifadha. Guyyaa lama toltee waan addaa hojjechuu keef irreessa keenyaaf wantoota adda addaa waggaatti dhuftee miidhagsuu keetiif guddaa si galateeffadha. Waggaa 10 waliin si beekaa baay'ee guddaa galatoomii. Akkanumatti itti fufii miidiyaan keessan kan uummataa ta'uu bilisummaa kan uummataa ta'uu siniin jedha. Guddaa galatooma. Atillee ulfaadhuu hojii kee dhiiftee sila yeroo kanatti namni nuyyuu dabalee eeggataa si eegaa jira. Gidduudhaan kabajallee nu kennitee dhaamsa kana waan nama barsiisuu jireenya keessatti wanni namni tokko keessa dabree wanni irraa baratan hedduutu jira. Kana nu qooduu keetii fi hedduu ulfaadhuu tarii waggaa har'aa akkuma jettee dunkaana biraallee banattee siif qofa osoo hin ta'in akkuma amma kanarratti Oromoo wal geettu sanarratti illee wal gahanii
nu hundaafuyyuu akka bal'attu abdiin qaba. Kana rabbi si haa milkeessu nagaatti. Ulfaadha nagaata fayyaata.